يا ما سويا المانا يا بكجت مرتو نجيني كيني كواقع كورم مالا كوني رامد سنا دكو ورسني بريف كمبتن نجانو متني سرين جنة ورسني ليه ليش كمبتن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب كفونة نورو قريبو أنا دفو بركاته شباب بده إيوا قبتي جنو بليس واندو بنو ميدكسي مريتي نيالي بيسي تبركي نيالي واقلو تلجنا أكرمت اللي قبنا نواجدو قبنا نوقافي أركو بيكو ولي أكيكو وولي أكيكت اللي ولي قلي على قلي كرمت اللي قوامتي قبنا درسي شرافي شري جبو أزديمتو اللي فر أركي بيكي ولي أكيكي تاي مريتي منا دوتي مرتي إذا حفل اللي نواتاسيو سري جنة ويلكم تو شباب ميديا كدير يوسف ثانك يو ويلكم ودخل يسألوا إلى ديبليو يا سريجانا يرو سني ميجوتو مي أسرت له بالرئيسة لغادا يرو أدادا سينا جرا تجيرو تنتقو ويو منفقات تجانا ما شمبراي يوكا وجي جرا تملي يرو سني في رويا أسرت له بالرئيسة يرو سني أنجي سني يرو سني تي سني سيرو لا في علي نقونا خمبرا نوسي أمام بقولي بيجي خجرتي سريف بوست ولا في اللي كوبا جرا في نوسي اللي سري دي سوداف لاي في خجلة تك دلقة ما جستي تنتلقى كوبتي فوفجة إلى دي بيلاقان ولين تراي سري جنا ودو تينيا ما تدوري لي سري تطوقلاف فنقلت موتو مادا نانو تقرأي تيجا فمي تعدس ورنا رجع فمي وان طورة بفكاتا سني سلاي سني قبافنا لما فا إيران مونستر ميسايل خبيتي توكوتشي بومبي لبس الديتي أول بعدتو إيران توكتي جرتي فري محمد ويلكم وندي خيسر ويلكم misaa'ila haaree tokko Iraan as baaftee san irraa illee haga tokko saniifin dubbadha. Lola ammaa kana keessatti injifannoo lolarraa alatti wanni lolli kun Iraan gonfachiise injifannoo irraa maali kan jiru saniif dhiyeessina. Dhimmi biraa gaa waa'ee imala beete Trump gara China godhuu deemu san xiqqisho gabaasa balleesseetii sadii gabaasa. Lola itti aanu keessatti akka analistiin CIA gabaasetti isiina kana ceasefire ni dhuma yoo gahaareetti gaa ammas Trumpiin haareomse malee ni dhuma yoo kalolli khajal qabu taate do operation massive air campaign American godhuudhaaf karoorfattee jirti. Iraan markaba daldalaa qabattee to'annaa jala oolchitee jirti. Akkanumatti illee markaba lolaa amma doonii lolaa ta Ameerikaa lama irratti illee miidhaa jajjabaan gaggeessee jechuudhaan gabaasaa jirti. Ameerikaanis markaba gara Iraan deemu kan isiinis haleeltee jira. So Hormuz irra gaatamni akkumatti fufee jira. Gaa at least more or less mata dureeleen teenya irraa wal mari'annu tana nu waliin turaanaaf irraa keenyasanii haa taatu. Oggaa oduu biyya keessatti kadeemu taate faannoo fi PP jiddullee lolli deemaatuma jira. Akka qondaalli mootummaadhaa ibsetti faannoo qusachaa jira malee sila ni barbadeessinaadha. Yoo danda'amte maaliif qusattanii immoo gaafiif dandeesse jechuudha. Ni qusanne malee qondaalli tokko faannoo dhabamsiisuu dandeenyaadha. Diina qusatan waan dhageenye jechuudha. Maallaqa qusatanii baankii kaa'anii beeka. Ammoo mormituu qawwee waraana sirratti labsitee waraana ajjeesaa jirtu booji'aa jirtu maaliif qusattaa Israa'el abdiin kutanne isaan mootummaa PP irraa abdii kutatanii jiran faannoon
qusannaan tura moga ammallee dhiiroo faanoo raabdiin kotan hidha ni deebiin jini yaadan hidha wadiibne waliin hojjanna jaanii yaadan hidha tuntana tambiraa biyya keessatti duulli na filan deemaa jira. I don't know alaabaan Oromoodha Oromiyaadha faajjiin qabsoo Oromoodha Finfinnee keessatti illee mul'ataa jirti. Lakkuma jarri gaddeemanii sabboonummaan akka ol kaatu shakkii takka malee ammaan durallee bal'inaan isanii gabaafne lakkuma faannoo fi shaabiyaa fi wayyaaniin as dhiyaatan keenyas dabalatanii odoon jaalanne mootummaa federaalaa sabboonummaa haareetti akka 2018 sanitti ummata Oromoodhaatiif maybe karaa baruun isaanii mala. I think ABO'n haala kana akka gaariitti exploit godhaa jira jechuun dandeenya jechuudha. Mee takka kana hanna warri alaabaa Oromiyaadhaa Finfinnee keessatti agartan. Diimtuu jalaanis gubbaanis diimtuudha ta'uu akka magariisaa urjii maali jiini gubbaa aduu qabdu ji'aa fi odaa qabdu sana ijatti yemmuu agartan isinis. Inuma autobus bareedaa gubbarra banaa tokko gubbarra akkana biliisti Finfinnee irraa. It's good at least beete. Kana faallaa isaa irraa haasa'ullee barbaachisaa natti fakkaatu. Propagaandaaf godhanii siyaasaaf godhanii rippiinni kijibdii akkas jennee irraa haasa'uu sanirra arguun sana ammeenyan qabdu. Maaliif hoggaa jennee egaa addi bilisummaa Oromoodhaa seeraan galmaa'ee filannoo keessatti hirmaachaa jiraate faajjiin isaa maaliif heera ala taati jechuudha. ABO seera qabeessa goote faajjii isaa immoo illegal godhuun gaabeetee technically durumaanuu dubbii beetee OPDO jala galtee jechuudha. Alaabaa tana sodaatinaa uumannaan jechuudha. Mootummaa federaalaanis mootummaa Oromiyaatiinis alaabaa tana sodaatinaa akkuma Finfinnee keessatti illee hayyamtanitti alaabaan tun ammoo sulultaa hin geenye jechuudha. Sabbata illee geenye Finfinnee keessatti ammoo numa deemti. It's good. Hayyatuunis beektee akka pozitiiva gabaasuu gaarii. Aboo agartanii isaaniis ajaa'iba mokkam. Hayyee afaannoon tun kaanuu jabaattu jechuudha. Afaannoon tun jabaachuunis sabboonummaa keenya haareetti haasaa jirti jechuudha. I think xiqqoo booda maybe Abiyyiinuu jaaldaawwat ibsaa hojii footoo hooluu isaanii mala jechuudha. Miseensummaa gaafachuun isaanii mala biyyaa hojii bulchinaa wajeessu ajaa'iba sanitti hin ta'in jechuudha. Mallas Zeenaawiidhaa 1997 xayyaara horeetti Finfinnee wanni Ameerikaa dhaqee jaaldaawwat ibsaa hojii ta'anii haasa'uun jechuudha. Galii waan feeteesiif kaninaa waajjira keeteesiif bannaa jiranii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadhaa hoggaa rakkattee ABO'numa yaammatti jechuudha. Ammoo gaa yoo januun taate bareeddu halkan hayyamanii halkan hayyamuun hawaan guddaadha jechuudha. Beete yoo falan midnight bootallee haa ta'u eegana muura fellee boodallee haa taatu I think takkanumaan harkina fakkaatti dhugaa rabbi ibsuudhaaf falfaluun nu barbaachiftu guyyaas harkeetiin jiranii yoo guyyaa agartamee takka takkanaan halkan qofaa miti guyyaas alaabaan numa jirti hedduu miti ammoo habbaa lamaa fi akkana hayyamanii fi Finfinnee keessaan numa deemanii I think ABO'n taraa tana paarlamaa seenuu qaba. Yoo PP'n ABO paarlamaa galchuu baate filannoon isaa kun zeeroo ta'uu ta'a. Wayyaaneen filannoo dhibbarraa dhibbatti moo'etteeti dhibbarraa dhibbatti maqalee galtee beekadha. PP'n yoo smartii ta'an aangoo silaa gadi hin dhiiftanii jechuudha. Aangoo teessan jalbeeffadha. Ammoo Finfinnee keessatti at least kursii kudhan kan waan beektee jarri haamoonii jaanii dhufan tana kootaa Abinsanii fi kootaa Izemaatii fi kootaa jarri biraa ABO'dhaaf kanna ABO'n taraa tana strong oppositionii tahee paarlamaa keessatti isanii hirmaachuun at least jalqaba amma bu'uura beektee gara dimokiraasii deemuu san fakkeessuudhatti is beautiful jechuudha. ABO'n paarlamaa seenuun
أباء درن بي رفاية دا يتخيش أكوبنا خينيتي خلافو موتما فيدرالاتين في موتما أورمياتي نيسي سياسات يسنيفو أباهم بكدو قرچ توكوچي قرچ بودادا قرچ نفتانيادا على أباساني ورانا خمد إبتو كولين جفتاني فانو الدولورة على أبا أمة أورمو داسن فاجي الدولة سمى أورمو دا على أبا أورميا داسن حبات إبتاكا في فيني خيستي غرسي سوداتو إر أمة هنا لبو بك خاودا بني يتو بني بارغاني يعني الدنيا تنرى ولي نانجل لخيسا على أبانتون نموا باريستي يتو هي أكا نيكولار أورمو داتي يتو وري علامات لما خايف ولرب التياتولو is very powerful weapon يتوش إجتية تاتوسين بيخو على جاب بنوتو نوكر كرتية تويا مغولين تينيا سوخنيك أما خيسان نما دي مغو علامات ناغرتون شيء جيني نمكا موكنا ميتي علامات سن فيفو تراتنا أكا ميشا ورانا تتفايدا مقابدي موتون مانتون واني سي ميدوسين كابويتون maaliif ogaale yoo addi bilisummaa Oromoodhaa seera qabeessate faajjiin isaa akkamitti beetee itti yakkamamuu dandeessa jechuudha. Namuu faajjiin waan qabu Ihaappaan faajjii isaatiin Izemaan faajjii isaa qabatee gabbaha Innaat paartii Aggoot paartii Akistii fi jarri kun hundi qabatanii tooba'anii bara. Faajjiin sodaatan faajjuma tanaa jechuudha. Wayyaanis amma 27 wani hirriba sii dhoke alaabaa Oromoo tanaa jechuudha. akkana alaabotana oduu alaabaa tana dhoohisaniiti galan addunyaa tanarra yoo sirratti harkan nama ajjeesanii jechuudha. Opiidiyoos foobiyaa alaabaa kana keessaa baha addi bilisummaa Oromoodhaa haa dorgomu inumaatu an silaa isan ta'e addi bilisummaa Oromoodhaa hanqamoohuu miti anuu moohamee fi paarlamaa keessanii naqaanii jechuudha. akka 97 qerejitiin paarlamaa seentesanitti naqu qabdan abaa'oon achitti illee isanii dawa akka Dr. Caannee kanaa fi kana Abiyyuu deebisaa hannu isan barbaachisu jechuudha. Gaa abaa'oonis wanni smaartii ta'uu qabu kursiin xiqqeessin adeero akkuma gaarii kompiit godha bal'isaati akka gaarii kompiit godha namoota jajjaboo naqa keessaawoo hoggoloota keenya torban hidhaa turan san hundi isaaniitu odoo paarlamaa seenanii waan gaarii naaf fakkaatti. Hoggaa san PPN dubbachuun isanii barbaachisu. Hoggaa jarri xarraq jedhee gaafii jajjabduun tapheetee abaa'oon deebisaanii kannaa jechuudha. Kanaafuu waan gaarii honestly haganumaa wal kabajuu keessan galata guddaa qabdan. Adda bilisummaa Oromoodhaatis odoo xaabiyaa hin laayne rakkinni adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo garii beetee akka bilisa baasaatti beetee afaan isaa kana kilaash mana kaayeeti waan kilaash irra hamtuudha mootummaa irratti haasoo. Akka faannootti haasoo hin qabdu haadheeroo jaaldaawwan ibsaadhaa akka faannootti mootummaa irra haasoo hin qabdu. Akka wayyaanitti mootummaa irra haasoo hin qabdu. Akka shaabiyaatti mootummaa irra haasoo hin qabdu. Ati paartiidha. Itti amanteetu hayyama fudhattee mootummaa tana beekamtii kanniteeti beekamtii paartummaa sana harkattee jirta. So yaadaan dorgomi hambaa qabaadhu olola dhiisi kiftata akka afaan Faransaayitti beetee carraa amma argame kanaan itti fayyadamee sabboonummaa Oromoodhaa tana bikka deebisi. Kursii harkachuu qofaa fi paarlamaa seenuu qofa odoo hin taane faajjii tana Finfinnee keessatti deebisi. Kontiroobaandummaa irraa bilisoomsi faajjii tana. Alaabaa Oromiyaadhaa tana kontiroobaandummaa keessaa baasii yakkummaa keessaa baasii noormii godhe seera qabeessummaa san fudhachiisi. Injifannoon kee guddaan kana. Yoo alaabaa tana fudhachiifte irra mootummaa tana adawwii teenya illee harka nurraa cabsitanii jechuudha. Is a new era. Kanarratti hundoonee gaa tarkaanfii isteepileetti antullee deemuu dandeenya. Taangaa paarlamaa seenuudha. Wal kabajuun keessan very important. Jaaldaawwan ibsaadhaa taraa duraatiif siyaasaa ammayyaatiin dhuftanii jettanii well done. Akkanumatti illee gaabaan congratulation oggaa jennuun PP Oromiyaatiin illee galatooma honestly. Garaagarummaa siyaasaa feene sanis achuma dhiisa. Bar namni gamni xiqqoo tana beetee kaapitaalaayiz godhata jechuudha.
gaafa tunuun danda'amne ture bara gaafa beetee an oromoo fi jechuun beetee hamtu turte numa jirti jechuudha arra san hunda keessaa baanee waan dhoofamte san hunda walta jiratti ogaa baafanne fooliin finfinneedhaatu yoo beetee alaabaan tun dhufte sirni awwaalchaa nafxanyummaadhaa amma olaantummaa heejemonii sirna kaleessaa finfinnee keessatti xumurri isaa mallattootamin mirkanaa'uu kanaan jettan taate alaabaa oromoodhaa faajjii adda bilisummaa oromoodhaa san magaalaa san keessatti leelisuun at least abdii guddaa kanniti ummanni keenyallee taraa duraatiif qalbii takkaan sodaa tokko malee of birachuu tokko malee abaa'os deeggaree ka isan jaalatus isan deeggaree isan lachuutu nuumootanii jara kana beete gara aangoodhaa dhufuu ni dandeessanii jechuudha. Eega beete Biraanuu Naggaadhaafuu ministeerummaa kanneti yoo abshaala ta'e jechuudha. Abaa'oon beetee paarlamaa seenuu qofaa miti yoo piippiin ismaartii taate akka sodaatan isin hin beekaa abaa'oo ammoo yoo waan birallee aangoo biraa kan nu dhabdaniif awoo beetee taraa duraatiif mee waajjira barnootaa bikka Biraanuu Naggaasanii lammii beenyaadhaa nu godhaa jenna amma Jaal Daawit Ibsaadhaa timirti ministeerii godhame waan isaniin jeefi jira jechuudha. Waa hedduu sanirraa rakkoo hedduu sanirraa hiiti bikka beetee ofirraa sossodaanne bikka nu miiti jettanii abaa'oon ofirraa sodaanne kaaya abaa'oodhaanis naamusa cimaadhaan tarsimoodhaan qaama mootummaa tahaati beetee ummata oromoo kana alaabaa san jalatti deebisaa bineensa kaabaa kanarratti xiyyeeffadha. Jaal Daawit Ibsaa wanni irra dubbannu maali haganaa wanni milkoofteef waan faannoo jalan deeminiif hagana wanni milkoofteef waan beetee TPLF fi abukaattummaa dhiiftaniif yoo abukaattummaa beetee faannoodhaa ta'uu baattanii abukaattoo PP ta'uu baattanii woo hageetaachoo raddaatu bara amala toleeti bilisa ta'ee siyaasaa isaa shaqaxa siyaasaa isaa babal'ifatee oofatee jechuudha. Woo haasa'is amala tola. Haloluu gaaraa ni qabna bara. Akkana haloluu gaaraa jira. Isaan ammoo warri finfinnee keessa jirtan lolli isan gaggeessuu qabdan lola naamusa qabu ha siyaasaadhaa ha yaadaa beetee ha jibbaan ta'in ha beetee ofiis ummatallee saaxiltanii ittiin kanin mootummaadhaanis maraatuun isan ittiin ka'ini ijjifan beetee filannootti aanus ni beeyin akka mootan because namni filannoodhaan aangoo gadhiise Itoophiyaa keessa hin jiru isanis ni gadhiiftan jennee hin amannu gowwummaa akkasiillee hin qabnu jechuudha. Haa taatu ammoo kaawoo beetee fakkeeffadha. Paarlamaa keessatti illee abaa'oo galcha ministeerumallee kanaaf abbaa lamaaf akkana abbuma lamaa sadii abaa'oon foora ministeeratti isan gargaaruu danda'a. Abaa'oo waajjira beetee barnootatti isan gargaaruu danda'a. Bikka takka akkasitti bikka qulfii abbaa lamaa sadii ministeerummaas kannetanii fi yoo beetee paarlamaa keessatti dhiiftan dawaan warra kaabaa abaa'oodha. Namni addunyaa tanarraa isaan rabbii ol sodaatanii jechuudha alaabaa sadii fi adda bilisummaa Oromoodha. Yoo kana gootan qawwee faannoo ni galti jechuudha. Game over beekadha. Gaafa kana godhuu dandeessan game over. Mee boo takka takka naanna. Mee gaafii isan gaafan qorichi beetee ola hottee duudaadhaa qorichi beetee faannoodhaa naftanyummaadhaa warri abaa'oo jettan warri alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa alaabaa uummata Oromoodhaa faajjii adda bilisummaa Oromoodhaa warri jettan takka naahanna warri immoo lakkee boo abaa'oo irra faannoon PP sodaattan jettus lama naahanna. I think abaa'oo fi faajjii kana irra sodaatanii jeetii yaada. Tanas haganaan biraa hunnu gara kaabaa fonqolchi xumuramee jira. Jarri beetee gara aangoodhaa dhufanii jirani. Ammoo aangoo isaanii tan akkamii seera qabeeffatanii I don't know. Wanni eenyu Taaddasaa Waradaadhaa jarri aangoo harkaa fudhate baafachuullee yaalii godhee jira ammoo hidhanii jiran. Akka Geetaachoo dogoggora akka Geetaachoo san godhuun barbaadanii so Taaddasaa Waradaadhaa harka kannateeti isaan hojiitti fufamoo
aangoo isaa ta'a addunyaan beekamtii kenneef mootummaan federaala beekamtii kenneef kana gara seer-dhablummaadhaan irraa fudhatanii jiranii boo fayyaada abaa'oo baraana beektee carraa gaarii hawwinaaf abaawoodhaaf naamusa keessanillee odoo hin dinqifanne biran kutu addi bilisummaa Oromoodhaa taraa duraatiif siyaasaa smartii taphataa jira. Hoggansi Daawud Ibsaadha very effective taraa tanaan. Honestly jaasaa congratulations jechuu barbaadan. Ijoollee hidhaa baate tunillee maturity wayii takka abaa'oo dabaltee jirti. Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaatiif kabiraas gama qoota isaanii irraanfadhe jarri kun adda bilisummaa Oromoo keessa bilchina wayii takka fidanii jira. Taraa duraatiif hulluuqanii siyaasaa keessa naavigee godhuu danda'anii jira. Very smart politics. Itti fufaa uummanni Oromoodhaa bikki addi bilisummaa Oromoodhaa itti dorgomu hundumaa sagalee teessan kanaaf. Ilmaatuu PP'dhaan bikka abaa'oon itti dorgomuu irraa ba'a dhiisaaf. Abaa'oon aangoo isanii haa dhiisu. Isan ammoo kursii paarlamaa dhiisaa fi ministeerummallee 2 fi 3 kannaa fi isanii jala. Tana haganaan bira kunna ammoo wal kabajuu teessan oduu hin dinqifanne biran kutu. Wal kabajuu kasaniif adda bilisummaa Oromollee galata qaba. Aboo haa PP'nis galata ni qabdi jechuudha. Hojii bareedduu tanatti fufaa isanii jala. Taaddasa Waradaadhaa jarri fonqocharra gaggeesse mootummaa tana jaaranii Abiyyiin gaa mootummaa tanaaf baajata kan nuun qabu. Laavireejiin harka isaa jiru jarri aangoo humnaan fudhatamu akkam eega humnaan fudhatan mootummaa tanaaf beekamtii kennisiisuun qabu. Taa'illee tadaraaddaruun qabu. Jarri wanni jechaa jiran teenyee haa mari'annuudha. Teenyee wajji haasa'uunee diriirii haa goonuudha. Diriiriin Piriitooriyaa irra dhume na fakkaata. Piriitooriyaa irra dhumee jira. Diriirii biraa wanni TPLF wajjin mootummaan federaalaa teessee mootummaa fonqolchaan humnaan aangoo irraa fudhate taseera cabsite tanaaf beekamtii kennuun dogoggora na fakkaata. Woboon maal gochuu qaba? Honestly woboon faannoo jalaa hafuu qaba dura. Hoggansi waraana bilisummaa Oromoodhaa faannoo jalaa hafuu qaba. Dubbii faannoodhaatii fi dubbii shaabiyaatii fi dubbii beektee TPLF irratti ejjennoo kiriira taate ta'e isaanii ta burjaajiin qabne nu garsiisuu qaban. Yoo kana nu garsiisan waraanni bilisummaa Oromoodhaatis uummanni Oromoodhaa abaa'oo ija bitaa waraana bilisummaa Oromoo immoo ija mirgaa godhee deeggaruu qaba. Wanni deeggaruuf waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo isaati. Kaayyoo ganamaa isarratti deebi'ee gara mariidhaanis haa taatu gara falmiidhaatis mariin hanqattee haa taatu atiin kaardii 2 qaba. Kaardii sadaffaadhaa ammoo darbuu qaba firra. Kaardii faannoodhaa kaardii TPLF fi shaabeetti hirkatee gara aangoodhaa dhufuu san abdii irraa kutachuu qaba. Kophaa keetuu ni dandeessaa. Nuti akkasitti itti amannaa jechuudha. So isaniin gaafadha amma namicha obboleessa kiyyaa kan woboonoo maal gochuu qabaa jettee gaafii na gaafatte. Gaafiin deebi'ee wanni isan gaafadhumma maali? Woboon faannoo fi ejjennoo isaa waa'ee faannoo irratti, waa'ee TPLF irratti, waa'ee shaabee irratti ejjennoo beektee kiliira taate, ifa taate nu agarsiisuu qabaa. Of dandahee yoo fedhe mootummaa federaalaa wajjin mari'achuu yoo mariin hin jirre ammoo of dandahee roorroo uummata Oromoo irraa deebisee falmachuu qaba warri jettan takka kanaa hannaa warri lakkii boo PP wajjin beek magan inni sin mari'atini faannoo wajjin beetee gurmuu isaa bal'ifatee PP itti aduuru yetees lama naa hannaa. Ani I think smart move jee kan yaadu waraana bilisummaa Oromoodhaatiif adda bilisummaa Oromoo irratti ilaalladhuudhaadha. Woboon bar haalumaatu achi baase malee woboon bar qaamaa baa'oodhaati. Egaa baa'oon siyaasa abshaalaa kana taphate waraanni bilisummaa Oromootis maaliif siyaasa abshaalaa taphanne? Qawwee hiikkadhu hin jennuun, moora galii hin jennuun, harka kannadhu hin jennuun. Ammoo karaa kabajaa qabuun, karaa uummata Oromootti kabajaa kennisiisuun, karaa beektee waraana bilisummaa Oromootti kabajaa kennuun mariidhaan taatu. Mormiidhaan taatu lolaan taatu mirkaneeffachuu ni danda'a. Ammoo maxxantummaa hoggansa waraana bilisummaa Oromoodhaa faannoo irratti, shaabiyaa irratti, wayyaan irratti kun qabsoo Oromoo fayyada jennee tasumatti naman.
tasumaaw itti naman mooraan qabsoo oromoodha itituudha irra nu fayyada kursii 545 jira gahee raafa abaa'oo fi waraana bilisummaa oromootiif PP filannoodhaan aangoo irraa fudhachuu manaamarraa baha dawwari tun hin jirtu jechuudha wanni jira maali tooma jirtu sanirraa beektee qooda leencaa isaa dhiisaati isa ammoo beektee akka jeedallootti waan takka smartummaadhaan miilla tokko ol naqaa paarlaamaa keessaa mootummaa keessaa miilla tokko ol naqadha faajjii beektee mana keessa dhooftan siree jala dhooftan tana beektee seera qabeessa godhaati finfinnee keessaan uummanni oromoodhaa uffatee ittiin faayamee deemuu san injifannoon keessan kana simboolii hegemonii olaantummaa beektee sirna kaleessaa san alaabaa teenya tanaan cabsu qabna yoo mootummaa tanarraa hanumaa gonfachiiftan I think tahafte sitti guddachuu ni dandeenyaadha. Hayyee abaa'oo woboo waan godhu ni beekaadha. Adeeroo habar wanni inni godhuu qabu ta'ummaa uummanni Oromoo jettuuni malee ta'e inni kophaa isaa beeku tanamii biraan beeknan jettu beekadha. Wanni garii beektee akkatti afaan nama qaban akkasi. Isan waan beektee woboo waan godhu ni beekaati woboo irratti haadhiifnudha. Adeeroo waan siyaasaa keessatti siyaasaan akkanaan jirtu. Rabbi qofa beektee absolute knowledge ta'uma waaqaati jechuudha. Waaqatti ni man. Waaqatti ni man akkas godhi akkana godhi jaaniin. Ammoo nama siyaasaa keessa jiru, nama lola keessa jiru, nama falmiirra jiru, uummanni fadhii isaa itti himataa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummata kee caqasi. Faannoo fi TPLF fi wayyaanee miti uummata kee caqasi fadhii uummata keetiitiif buli. Wanni ati kophaa beektu ta Oromoo miliyoon 70 hin beekne jirtu kijiba sanis tananuun gawwamsina. Isaniifiin beekaa OPDO san fakkaatti beekadha. Afaan diplomaasiidhaatiin woboo abaa'oo woboo waan godhu ni beekaa usa ogaa jetteeni isaniifiin beekaa wayyaanee nu jechaa baatee fi PP nu jechaa baatee mal garaagarummaa qaba. Uummata kee wajji haase waan uummanni kee juu caqasi fadhii uummata keetiitiif jilbiibbadhu uummata kee gooftaa godhadhu kaayyoon kee fadhii uummata Oromoodhaati. Yoo Oromoon mari'adhu sin jette mari'adhu. Yoo Oromoon loli sin jette loli. Wali galaa yoo Oromoon faannoon feenu jetteen fadhu ji. Fadhii uummata keetii jala deemnaan qabsoo galmaan gahuun nama dhibdu. Atiin akkasuma fakkaatti jechuudha. Mee boo takka takka wanna nuti kabaja guddaa qabnaaf waraana bilisummaa Oromoodhaatiif. Abaa ofillee kabaja guddaa qabna. Ammoo beetee mooraa teenya keessatti Oromoo wal arayettu harkuun barbaanna. Hamma dandeenyutti finxaalayyummaa PPdhaa tan gara beetee gara jaraarurraa gortisan yoo guututti illee mooraa teenya keessatti PP deebisuu dadhabne aboo hara walakkatti illee taatu hafin. Yoo PP'n finxaalayyummaa sanirraa Itoophiyumaanistummaa sanirraa gara walakkatti dhuftee 50-50 sabboonummaa keenya yoo kan hayyamtu taate boo hana jabeeffannee taaftees haa deemsaa ni kanna. Halkan takka rakkoon siyaasaa ta'e hiikkattu hin jirtu jechuudha. Bar siyaasaan Itoophiyaadhaa ta'umaan ammaan dura san ibse. Hoggaa mootummaan alaabaa tana fidde siyaasaan ta'e akka bini beektaa bar poolitikaadhaaf wala alaabaa tana godhee malee baruu isaniidha. Bar maarreedhaaf maarree hin busheessin kaatee hin busheessin aarsaadhaan dhuftee jechuudha. Alaabaan ta'e irraa Finfinnee keessatti deemuun hannaa miti bara. Dirqameeti mootummaan. Qabsooteetiif fide. So akka injifannoon laaluu qabda. Ammoo wanni godhuu qabdu maali? Mootummaan tun akka beektee ammas goda isii kakalee isaa san keessatti hin deebine siyaasaa ammayyaatiin. Siyaasaan ammayyaa maali? Abaa'oon of danda'u. Maxxantummaa beektee Izemaa wajjin, Ihaappaa wajjin gaafa jara kana wajji deeme miseensi isaanii ajjeefama ni hidhama ijuma alagaa sanii mootummaa isaa laafti. San keessaa bahee Oromoo tahee mootummaa tanallee Oromeessuu qaba. Mootummaa tanaa'u Oromeessuu. Way Chaayinaa irraa dhufan jechuudha. Silaa Abiyyiin Gondar irraa dhufe jenna. Yoo warra Gondar saayibee godhate malee.
shimallis abdiisaadhaa wayi beektee baardaar irraa dhufe yennaa jechuudha. Yoo warra baardaariif miliyoon 100 kanne malee walii galaayyuu. Gaa dogoggoroota isaanii sanirraa isaan deebisu nulleen deebi'u walakkaa tanatti waliin dhufnee siyaasa ammayyaa finnee aangoonis geessee nurraa hafti. Barnama miliyoon 4 bara biirokiraasiin Oromiyaadhaa jechuudha. Miseensummaan miliyoon 4 ol piippiin Oromiyaadhaa. Arra odoo mootummaa tunna abaa'oodhaan nama 400 fidadhu jetteen ni fidaayii jechuudha. Jira. Kajibnis gaarii miti. Nama 400 fidiiti aangoo siifin kannaa paarlamaa keessattis ministeera keessattis caasaa beektee aanaa fi godinaa fi caffee keessattuu siifin kan odoo jeeni abaa'oon nama qophaa'e. Kabeetee waajjira kana hunda dhaalu lafaanii qaba an qabu yoo garaa horatee malee. Kanaafuu bikkaami kamma hanqina bikkaan qabnu mootummaan tana beekuu qabdi. Hanqina bikkaan qabdanii ammoo hanqina hubannaa siyaasaa qabdi mootummaan piippiidha. Hanqina hubannaa siyaasaa isiis ammoo maaltu fide gaanne warra isiin ifiin beetee ifiin marsite kan irraa abdii kutachuu dadhabde kan warra kaabaa kanaan malee beetee kursiin xiyyanaa sabattu jee warra kaabaa kanaaf beetee shabarraa kaa jechuudha amma kirkira. Mogoleen beetee kirkirtii jechuudha. Oromoo qabataniis aangoo gubbaa buluu ni danda'amti. Kana bar miilikuu Oromoo fi qabeetii haga bulche. Haile Sillaasee Oromoo fi qabee bulche. Dargiin akkasi. Ifi wayyaaneen piippiidhaaf hin galleemmoo. Piippiin ammoo Oromoo ofirraa achi qabdeetiin biyya tana bulche jettee biitii harkaa bar biitii caccabxee lafa geessee bara. So formulaan impaayara kanaa miilli tokko kaisii, ijji tokko kaisii, gurri tokko kaisii, onnee fi sombaa fi kalee fi tiruun isii Oromoodha. Oromoo alatti Abiyyi Ahmadis fidi kaisa booda dhufullee ilaa hanqa Iyesus Kiristoos deebi'utti Oromoo alatti namni Itoophiyaa bulchuu danda'u hin jiru. Kanaafuu piippiin warra kutee irraa baradhu ammoo warri kutee Oromoo qabatee Oromoodhaan dhahe. You don't need to do that. Atuu Oromaay Oromoo siif qabi waliin mootummaa tana qabatanii waliin tikfachuu dandeessan. Dantaa keessanillee akka beetee dhuunfattis akka gareettis even dantaa saballee fi sabaa sablammillee waliin tiksuu ni dandeessanii. Yoo dhugatti garaa walii bal'attan hundi keessanuu abaa'oonis, woboonis, kaafaa fi piippiinis waan gurgula fagootte hanqina aangoodhaati odoon taane hanqina hubannaa siyaasaadha. Siyaasaa wal dhowtuun deemtan. Siyaasaa warra kuttusan keessaa baatanii siyaasaa wal hammattu tadantaa keessan hundaa guutu uummachuu dandeessanii wanni amma abaa'oo fi piippii jidduutti argaa jiru ani gara kiyyatti wannuma na fakkaatti jechuudha. Bilchinuma na fakkaatti. Bilchinni abaa'oodhaa kun gara woboodhaatti dhufa jennee yaanna. Wobollee waan sodaataniif hin qabdan. Woboo fi faannoon takkaa miti. Totally takkaa miti. Woboon warra beetee du'aa caaluu booda roorroon gaara galchite. Yoo Oromoo irraa roorroo dhaabdan ijoolleen tun hundinuu jireenya fi feetii aangoo sanirraa barbaadu jechuudha. Ijoollummaa amma qawwee qabattee gaara jirtu yoo hoggansa isaanii taate malee hanqi hafe Oromiyaa keessatti nagayaan jiraachuu dandeenyaan hundi isaaniitu beetee warra galee jireenya isaanii oofachuu danda'an. Ammoo qe'ee ofirratti biyya ofirratti mataa qabatanii doorsifamaa gidirfamaa jiraachuu danda'an. Kanuma irraa haasa'ame Oromumarraa ulee hanqisa. Matohaya kana minurraa bikkatti godha. Matohayaan kun jara na beetee iccitii isaa sadii galuu qabdi. Matohaya jechuun maaliin hin gaafadde? Matohaya jechuun handhuura beetee mana mazagaajja irraa hin hanjeegaa tokko hagamta akka dhugaadhaaf beeku. Finfinnee walakkaa isirraa gaafute kiiloomeetira 120 deemi gara bahaatis. Gara dhihaatis ilaa kiiloomeetira 120 deemiidha. Gara kaabaatis akkasuma deemiidha. Gara kibbaatis deemiidha. Beetee birookiraasii sarkila kana keessaa baate. Wanni biraa hundi galchitu. Argee fi Jimmaa fi wanni baakoo achiitis wallaggaas galchitu.
Jaanno warra muree murteessu miti. Warri muree murteessu warra matuhayaa raadiyeesii kana keessaa dhufe. Warri beeytee murteessu isaan. Faanonni dhuftu warri murteessu kana. Namni abiyyiin sifirraa eeguu qabu kana. Wanni Oromoo sifirraa eeguu qabdu kana. Ummataas beekabbooni beekadhu. Raadiyeesii kana keessaa bahanii jiranii wal jaaranii jiranii adeeroo maalleen isaan bira jiru addunyaa tana gubbaan jiru. They are billionaires. Millionaire mi bar. Gaafa wayyaanee bara angaawonni millionaire. Wajarri billionaire isa dinje. Nama isaanii ergamuun beeka amma akkaawuntii isaa gubbatti miliyoon 100 agarsiise telefoonaan nama. Miliyoon 100. Naggaadee beeytee xiqqeeshumatti hirkatee bara. PP guutuutti hin taane jechuudha. Walubannaayyuu. Sogaa maafiyaa matuhayaan kun Oromoos bikkambu kan abaa ofii mootummaa walii diru jirus matuhayaa. Because yoo beeytee Oromoo waliigalti isaan bikkan qabani beekadha. Wanni abiyyiin beekuu qabus kana. Inni Oromoo wajjin waliigaluudhaaf maafiyaa matuhayaadha kiiloomeetira beeytee matuhayaa raadiyeesii kana keessa jiran jara kana mee angumarraa fageessi. Hattuu maafiyaa sabbontoota dhugaadhaa raadiyeesii kana keessa sabbontoota dhugaadhaa fidi. Ammas warra moggomoggaa jiru kanas deebisi gammoojjii keessa warra jiran Oromoo irraas beeytee Boorana irraallee gammachuu fidi gammoojjii keessa warra baddaa fi warra seentiran dhiyaatu kanaa miti Oromoo beeytee alatti dhiibamtee jira Oromoo arra dhiibamte sani gara raasaa fidi proportiona beeytee mootummaa naannoo Oromiyaadhaa wal qixxeessi aangoon matuhayaa harka jirti. Baramma hargee yoo fudhanne yoo beeytee eenyettaniin godina hargee baadhaa yoo beeytee naannoo sanii dhalatte ka isii ol aangoo qabu ammoo bikka matuhayaadhaa jechuudha. Hargee lixaa matuhayaa kan itti aanuu fi waajjira paartiidhaa waajjira qulfi matuhayaa harkaa qaba. Kaysaa dubartii fadhanii karaa hargee fi karaa arsee kana dubartuma fadhan. Dubartii duuba ammoo haxuunchaan isaa akkanaa jira jechuudha. Yoggaa biiroo seene sodaa isaatiif uummata fiitiif toluu hin dandeessu. Gowwoomsa akkasii keessaa baatanii janwalii warra uummata ifii sarfu godhuu danda'uuf aangoo kennu. Ifiif bulchuun san mirgi ifiif bulchuudhaa hargeedhaaf guutuu kan namu qabdi. Hargeen bahaa kaabinee fi kaadireen isiilaa godinatti ilmaan qeedaa maaliif fili matuhayaa gubbara maaliif itti fiddaa jechuudha. Amma mootummaa naannoo Hararii keessa wanni Oromoo mataa godhattee ol qabattee deemuu hin dandeenyeef matuhayaadha. Afaan beeytee afaan Harariin beeku aadaa fi amantii naannoo saniitiis hin beeku achi taa'eetuma baajata beeytee hargee bahaa nyaataa jechuudha. Itti aanaa pirezidaantii mootummaa Harariitii jechuudha. Itti gaafatamaa poolis koomishinaraati. Itti gaafatamaa musinnaa fi maal reevizhiniidhaati. Mootummaa Hararii tana bare matuhayaatu babbaafatee galfataa jira. Kaleessa ammoo kwartarii fi maashoo fi jiraarota Tigreedhaatu mootummaa naannoo Somaaleetii fi mootummaa naannoo Harariidhaatii fi mootummaa Direedhawaadhaa bulchiinsa magaalaa Direedhawaa gaggeeffata. Mee Direedhawaan yoomi itti gaafatamaan poolisiidhaa, itti gaafatamaan seekuriitiidhaa, itti gaafatamaan beetee mana murtiidhaa yoomi ijoollee Direedhawaa ta'uu ta'a. Khadir Juwaa qofa ilaalidha. Wanni Khadir Juwaa isanii toluu hin dandeenyeef warri aangoo dhugaadhaa harkaa qabu matuhayaa. Tanaa olga akkamitti itti deemaan beeku jechuudha. Mee warri sirrii jettan takka takka rahanna. Aangoon hin jirtu bara Oromiyaa keessa aangoo warra geographical locationii muraasa keessa qubsuma muraasa keessaa ba'an matuhayaa keessaa ba'an jara kanaatu aangoo harkaa qaba. Nuu hin mul'atan hin agartuu. Because ati haa agartu hargee lixaa beeytee godinaa bulchuu nama keenyetta. Inni bulchuu hin danda'u. Jala ta'anii jechuudha. Jala ta'an. Maqumaaf achi ta'a malee hamuree murteessu kabiraati. Hargee bahaa waa takka sii godhuu hin dandeessu. Khadir Juwaar waa takka sii godhuu hin danda'u. Amma wanniidhaaf yaaduu dadhabeeti inni obboleettii teenyata duute gubaashii baasuu dadhabeeti miti bara akkamiin baasa yoo beeytee
waajjiroonni gurguddaan hundi harka isaan jiraatin waan akkasii godhuu hin danda'u. Hoggaa taa'u bar kosirra mu'ama bar teessumarra mu'ama bar. Hargeen baadis teessumarra mu'amti. Hargee baa bulchiti jechuudha. Toftaan amata 8 kana keessatti beetee wayyaan irraa fooyyeessanii fidan motuu hayaan duuba teesseeti ijoollee qe'eedhaaf dura keessee maqaa hamaa hundi isaanii fudhata jechuudha. Badii jarri motuu hayaa dalagan kanaan nuti Kadir Juwaar arrabsina. Misra maqaan isii miskii adde miskii arrabsina. Hargee lixaa bulchuu arrabsina. Arsiidhaa arsii arrabsa, gujiidhaa gujii arrabsa, booranaa arrabsa. Mee boorana keessaa motuu hayaa maal godha rabbii isa dhuma sodaadha. Jarri qulfi booranaa kana if dura kaa'anii jiranii ammoo hamuree murteessu motuu hayaa. Gujiin akkasi. Jimma kofoo namarraa baasu jira jechuudha. Wallagga akkasi. Tuulama akka jirtutti godina afranu shaggar kaabaa kibbaa dhihaa shaggarsiituu waa fudhatan. Shaggarsiitiin yoomaatu shaggarsiitiin guutumattuu motuu hayaa hin fakkeessine san. Hin fakkeessine. Bar obbo Shimallis Abdiisaa bira dheeyxeetii roorroo ta'e himattee ijoolleen biyya alarraa dhufte obbo Shimallis Abdiisaa dhimma isaanii kana fixaa fi je'ee waraqaa katabee warra shaggarsiitiidhaa geessee hudduu banii yaanii deemu. Bikka feetee dhaqinu himadhu sin jaan. Maafiyaa mootummaarra jabduudhaati jechuudha. Nawwata mokkam nasiihaa ziyaad fayyaada yadeero obboleettii jira Abdurrahmataa godhu fi warri nasiihaa ziyaadiisi gabaabdu ammas jarri kun hundinuu wanni hojii dalagan ajaa'iba. Waan isaan ajaa'ibu keessa Mustafee akcheerii kan mootummaa naannoo Somaaleedhaa Kadir Juwaar wajjinaa soobar. Itti gaafatamaa poolisii bilbila. Maal jettanii waajjiroota kana keessa motuu hayaa bilbilateetuma mee rabshaan takkaa kaatu. Mee Oromoo fi Somaalee walitti haatu. Warabbal Kaaba taankii fidee dhufaa jechuudha lagaarree. Oromoo tana mee guutumatti waa qaqqalan hin jiru bar hin dhufu motuu hayaan hin dhufu. Because ni kafalamaaf. Harariin ni kafaltiif. Bulchiinsi Direedawaadhaa itti aanaan isaa ni kafalaaf jira kana. Wajji jiranii bara. Kadir Juwaar immoo itti aanaa Kadir Juwaariitu poolis koomishiinaraa fi jara achi jiru hunda hojii jira. No. Caasaa motuu hayaan nu gurguratti. Nu gurgurattee jirti. Daangarratti sun tumsitu. Nasiyaan badhoomteeti motuu hayaan beektee hospitaala geessuu didanii. Ubbaleetii isii tadhaawamte sharroo isiteeti kophaa isii ol fuudhuu dadhabdee beektee jaarsa isiitii fi gurbaa fira isiitiin akkasii baajaaj keessa kaa'anii warra diiduutee jirti jibcorraa fidan. Achittuu reeffa kan nu didee motuu hayaan. Qeeroo tokko godhee nagarre tumanii cafaqanii. Kadir Juwaar ammas waa takka taazii wasii dhufuu danda'anii daase. Wanni isaa laaftuu taaziyaa dhufee boo'ee sabni siyaa kan nusiin jee mataa si qaqqabate. Meebii gaabeetee abbootii qabeenya irraallee taatu waa coccoree aboo kanarraa fudhadhu irraa usiidha rabbii suuba sodaadhu. Bara beekuu qabnaafidha. Aangoo artifishaalaa harka isaanii jira jara kana hundaa'u. Kun hundinugaa jijjiiramuu qaba. Yoo dhugatti beektee jijjiirama Abiyyi Ahmad ani motuu hayaa kanarraa uumanni ni harkatu naan galeen. Bikkimmaan inni itti shawwadamee jara kana. Akka waan Oromoon Harargeedhaa beektee yoo mirgi sii eegame gaafa Haile Sillaasee jaruma kanaan lolee jaabar. Motuu hayaa jaanii bara. እነዚህ አደገኞች ናቸው። ስለዚህ በአይነ ብረቱ ነው መቆጣጠር ያለብን። ጀባዳ ጃንጋ ስራቀቡ ጅረ ያኒ በር ቦበር ይሰራቀቡ ትንጅረኒ ሳሙ ጀኒ በር አንጎን ሚስር አኞ ምስኪን ሚርገ ጉቱ ወርከቴ ከናኖ ሲቡቹ ሰኒቱን ተይኒፍ እንፈዳል ማሊፍ ደልደል ሆነ አርገ ከይሰው በየገላ መስመራ ከነ ሁንዳሁ ቤቴ ጆሌን ቀይዳ ቀበት دلدل كيجني قدة تبار إقتصادي كيجني قدة تبار جبان كيجي بكار كتاب بورن كيجي أمة نجدة بيخش
qabeenyi kun hundinuu baankii siinqee keessatti guuramaa jira. 120 dantaa daldala neetworkii daldala isaa santiifataa jira. Arsii keessaa qamadii, Harargee keessaa jimaa fi buna, Wallagga irraa beetee deemaa fi dhadhaa fi bunaa fi jimma bunaa fi wanni Gujii keessaa warqii, Boorana keessatti beetee daldala looniitii fi albuuda jiruu fi kana hundaa'u beetee godinoota kana gubbaa namoota ijoollee qe'ee sankaa'ee duuba taa'ee daldala oowwaa gaggeessaa jira. Mustafee maaliif hin toone? Maaliif Hararri hin toone? Achiin bobbaafatan kan jiran. Hararri itti bilbilatee amma waggaa bikka biraa haayachuu hin danda'u bara. 120 bikka lamarraa obsuu hin danda'an. Tigree maallaqa ishee isa dhoofatti. Somaalee kiliilii keessa dhoofatti. Ayyaa. Somaalee kiliilii keessa dhoofatti. Hararii kiliilii keessa dhoofatti. Jarri kun irra qabaaf. Hoggaa irra qabaniif gaa Oromoota irra siqaa jedhaniin. Ati gaa tanaa olii wanti deemanii fokkatti taaftee iskaatti guuttadhaa. Mee wanni amma nu haasoo bara amma nuti haasoo kana warruma aangoo gubbaa jiruutu nu hannaa jechuudha. Warruma aangoo gubbaa jiruutu boo uummata keessaniif maaliif hin tolle hoggaa jenneen akkamitti toluu dandeenya? Way murteessinaa haidha kophaa keenya. Ara hartaa tokko baasuudhaaf namni 13 teessoo ta'a jechuudha. Hartaa mana keetii. 120 akkasitti xaxxee qabdi. Magaalaa xixiqqoo keessattuu 120 xaxxee qabdee aangoo ni qabdaa ammoo inni isa hojjetaa jechuudha. Dhimma isa inni ilaallee hojjina. Inni itti gaafatama nageenya yoo ta'e maaltu isa dararee jechuudha waa'ee kaartaa manarratti. Isa yaamteeti hojii teessee kaantiibaan kophaa isaa murteessu jiru. Kaantiibaan Harargee keessa jiran guututti, Arsii keessa jiran guututti waan takka muranii murteessuu hin danda'an. Isaan yaameetti hojii ta'anii akkasitti murtii san dabarsanii aangoon harka keenya hin jirtu. Oromiyaa guututti warri bulchaa jiru 120. Kun ammoo Abiyyi wannummaan uummanni Oromoodhaa itti jibbeeyu tanaa jechuudha. Namni ammaas beekte jarri kun irraa sadarkaan aangoo isaanii maaliif kanaan jettan taate caasaa diriirfatanii makalaa waa hundaan walii hidhatanii fixatanii 120 fi Abiyyi eenyurra jabaa kanaan jettan taate 120 dhibbarraa dhibbatti raasanii. Abiyyi maaliif achi dhiisan dilii isaanii kan hunda akka baadhatu fedhan. Abiyyi nama gaarii kan jechaa hin jiran. Ammoo habeetee dakatti daarektilii uummata Oromoo miidhaa jiru jara kana. Abiyyi karoora isaa qabataa isaa qabaachuun isaanii mala. Ammoo jijjiirama kana yoo fide faannoon sodaatiin wayannaan. Wanni faannoo irra hamtuudha. Wanni wayyaan irra hamtuudha. Abaa'oo sodaa wanni abaa'oo fi kaafa'oo fi woboo sodaatanii irraa olirra namni uummata Oromoo isanii jinneessu jiru. Namni simanna namni wayyaanee uka kaayyatee masaraa fiduu taa'u. Namni Abiyyi Ahmad hidhee Dabratsiyoon firdii nutti godhu jechi kan nu taa'u 120. Ilaa masaraa keessa jira deeru. Ilaa masaraa keessa. Arra 120 miti isaan keessaa nama tokko yoo qabaatte atuu miileenaraa jechuudha. Irraa tureessa umurii sanaa tursiisu mee qoradhaa. Qoradhaati yoo hada goggoruu taate nu sirreessa. Yoo sirriirra jiraanne ammoo ammallee informationota keessan nu dabarsaa isaniin jennaa jechuudha. I think bikka tana Jawaarillee gurra laadhaaf akkatti isaan function godhan ibsu jiru. Tarsimoo isaan beektee itti waa gaggeeffatan sadarkaa beektee magaalota jiran keessatti akkam function godhanii akkam bare waan abdatu qabaadha. Ilaa hamma sadarkaa ministeeratti bikkatti itti himatuutu hin jirre. 120 nama tokkotti himachuu hin dandeessu. Amboo keessatti akkasiin nama cafaqusani beektee Shimallis Abdiisaa hojii wajjin footoo hojii qaba. Abiyyi wajjin footoo kaanii qaban walii gallaayu. Aangaa'ota siyaasaa kana hunda birattu already beektee nama qopheeffatanii akka fadhansi godhaa jiranii jechuudha. Gabrummaa irra Oromoon eenyuun gabruumaa jirti yoo kanaan jettan maafiyaa tanaan Oromiyaa wanni gabruumaa jirtuun. Dubbii paartii irraa gadu paartiitii miti wanni paartii irraa hamtuudha ta maqaas hin qabne taniis hin mul'anne ta waajjira keessa teessee addeemiskiif dura keessee nu taphachuu jirtu jira jechuudha. Addeemiskiidhaa gaara mul'ataaf wanni karaa tokkochaa geessuu dadhabdeeti
bishaan eebbisuudha bar bishaaniif miilarra kuftee iyyitee hoggu torbaatam beetee haga silaa wanni deddeebitu caffee oromeetti odoo umraa dhaqattee irra wayyaa jechuudha hoggumee qabeetee akka hajjitti dheetee xawaafteeni kadhatteeni akkasitti beetee eelaa abbaa tokkoo fi lama hayyamaniif jechuudha bar meeshaan mooraa keessa teessi waan nama ajaa'ibsu keessa hargee baadiin gaafadhe maa jennaan booni ta'aa naan jee wanne waalimaatii ni qabna jee baajataan nu baha baajanni nu ta'aa nu magala jee waan irraa nyaannus nyaannee too jee kaanis galchina jee nutti hin dhiisanidha nuti amma karoora baafannee mataa keenyaan deemuu hin dandeenyudha because karoora baafannu baajanni isaan harka jiraadha hayyamni isaan harka jiraadha hagaluu jiran jaan amma baajetu bishaanii hargee baatiif hargee lixaatiif booranaaf gujiidhaaf mootummaan sadaqosittuu baaftee gad deebiftee ol deebisan keessaa eega baankii siinqeedhaa uumamte kana maqaa keetiin baajanni beekti maallaqa itti dalagatan isaan bunaa fi jinnii fi maarreetti ekspoortii godhatan misooma sitti hin dhiisan yoga media kanarraa gaafa nuti iyyinee amma khayyaa tantaatee naannoo burqaadhaatii fi naannoo anniyyaadhaa shabboo miidiyaan hojii jajjaboo daleede saniin eela lamaa fi sadii godhan osan ammas aboo akkamii jenneen dhaabbatte nuun jedhama wanni amma beetee eebbisiisaa jiranii jirtu bishaan gaafa san beetee hujuu kana nu garsiisanii bikka gariituu baasanii faa cuqqaalanii biraa deemanii jechuudha tuubboodhaan mana manatti isanii finna jaanii deeman footootti kaan miidiyaa agarsiisan nutis beetee bishaan bahee fi jennaa jechuudha kanaafuu mee bishaan kun dhugumattuu bahuu qofaa miti uummanni irraa fayyadamu jira kan jiru furmaanni maalii wanni jettan furmaanni bari waan mootummaas fayyadaan jirre uummata miidhaa jiru kana mootummaa tarkaanfii irra fudhachuu qaba uummanni oromoodhaa waa takka illee godhuu danda'u uummanni oromoodhaa qawween harkan jirtu aangoon harkan jirtu namni seriously murtii kana godhuu danda'u Shimallis Abdiisaatii hin danda'u matoo hayaan Shimallis irra jabdu onaa saniima abiyyiin filannootti as deemuu fi filannoo kana booda guututti caasaa tana keessa yaasuu qaba. Jarri kun warra gaafa wayyaanee irraa ila amma tanuma dalagaa bahee jechuudha. Amma bara abshaala ta'anii isanii jee gaafa wayyaanee ni mul'atan. Arra abshaala ta'anii gama duuba dhokatanii arra hargee baa keessatti mana dhufee si ajjeesu beektee milishaa ganda keetiiti. Kaabinee ganda keetiiti. Adedee san daleessisu ammoo mataa hayaadha. Arra bara himachuu hin dandeessanii jechuudha. Invisible ta'anii dalagaa jiran. Gaayoo sanii galtee sanii gallees kan rabbi sanii haa galchu. Mee namuu naannoo keessanitti dubbiin tuni jirti takka takka naanna. Algizee ni rifadhaaf amma ijoolluma qe'ee teenyaa ta'an warra baasii tana itti aaruun ture jechuudha. Ammoo hoggaa itti dhihaattee hojii haasooftee si amana dhugaa jirtu siif himan. Boobar waan goonuutu hin jirredha. Fadhii dhabnee oduu hin taane tabaroodha nuti ittiin qabne. Matoo hayaa nu ajajaadha. Waan inni jee goonaadha. Gaafa inni eela qotaa nuun jee qoodnaadha. Bikka fakkeessuudhaan ni godhan waan fakkeessuudhaan. Gaafa beektee gaafa nu ajajanii jira jee gaafa Finfinnee irraa amma Direedhaa irraa bikka adda addaa irraa magaalaa xixiqqoo tana keessatti gaafa uummanni dubbii godhe nuuf ergan jee wannuma kanaa doozara faa nu erganiiti. Doozara kana beektee footootti kaanee haruma nagaa kana faa haxaa'onee karaa baasuu deemna jennee xiqqisho garsiifnee jee hoggaa uummanni irraa qabbanaa'e waan sana achuma dhaabaa nuun jaan jee piroojeektii meeqa tajalqabanii uummata abdachiisanii dhaabanii meeshaan fe'amte meeqaa jira jechuudha. Meeqaa jira. Because durumaanuu matoo hayaan fakkeessuuf godhe hoggaa uummata firaa raffise piroojeektii sana achuma dhaaba. Because maallaqa baasuun fadhu maallaqa itti dalagachuuf jiranii. Mee naannoo keessan namuu yaadadha naannoo keessan. Piroojeektiilee jalqabdee tan dhumii meeqaa jira jechuudha. Waay piroojeektii hundi jalqabuuf maallaqa
fandi mootummaa biraa baafate kontiraaktara isatti kanne fakkeesse maallaqatti dalagata piroojeektii san hin dhumtu oduma kana deemtu ammas xiqqishootti daawwaa hirribaatti kan ammas jalqaba meta walit dhaabanii eebbisiisan laalaa jechuudha kanaaf maafiyaa tana deebisaan isii dubbiin eenyu bira jirti ogaanne Abiy Ahmed bira jirti namni biraa takka illee furmaata qabuuf hin jiru warra Koofiyyaa Diimaa Republican Guard ergeetuma jarri kun ragaan lafa jira adeero baankii bara nu dhoysanii bara maqaa fiitiin akkaawuntii banatanii jiran baankii sikkee keessa barbaada Cooperative baankii keessa barbaada Nigdi baankii keessa laala eessaaf itti jaame odoo ragaa gahaa hojii jira kana hundaa'u beetti aangoo rayaa sunii dandeessanii lagaatonni fadhii isaa irra jirti haga ummanni kun jiru ammoo woboonis gaaraan galu Abaa'unis mootummaa wajjolii galuu hin danda'u Kaafaa'unis mootummaa wajjolii galuu hin danda'u warri waan kana hunda sabotaaj godhaa jiru eenyu godhatan matoo haya habira kun garagaa oduulee biratti ogaa dachaanee Taaddasaa Waradaadhaa jarri too'ate Abiyyi gaa Taaddasaa Waradaadhii baasuun beeynu Taaddasaa Waradaadhaatu fiifu akka Geetaachoo Muratee Abiyyi bira galuu fadhamoo moobeetee aangooti yagadin dhiisuu anu mootummaa jechuu danda'atiin Facebook isaallee irraa moobaayila irraa fudhaniisa communication dhookaa jiranii Taaddasaa Waradaatiis teessaa waan dhumattee fakkaatti agana biraa hundu misaa'ila haree Iraan qabdii jechuudha gagabaasaan baatee jirti misaalli tokkichi almost waan nuclear gadiiti tokkichaan magaalaa takka guutuu amma magaalaa takka irraa poorshina guddaa tokko itti balleessuu danda'ani gaammaan dura hojiirran oolchine ammoo akka miidiyaa irraa gabaafamutti misaa'ila boombii 800 baadhachuu danda'u Iraan tolfattee qabdii gabaasaa jettu achirra arganne lolli kun gara waraanaa qofa doon taane bu'aan beete Iraaniif buuse maalii jechuu keessanni mala bu'aan inni buuse xiqquma sadii tuttuqaa taraa duraatiif biyya beetee Israa'el irraa alaa dhimmisi yoggaa UN keessa dhufe veto powerii lamaan itti fayyadamtu taate Iraan irra kabajaa qabdi Chaayinaan tuqaa ishiin ayyamtu jechuudha akkuma ilaa arraa amata 60 ol waan 70 dhiyaatu UN keessatti dhimma Israa'el fiddee UN haasoo hin dandeessu yoo haasoottee walii galtee Ameerikaatu veto godha isii qofaatu gaa buhaatto jaba akkasii qabaachuu ture arra Iraan ammoo tokko miti lama qabdi jechuudha Raashiyaa fi Chaayinaa kunis gaa lola amma ifra lolu isii falmachuu isii kuni kabajaa isii torsisee lammaffaa biyyoota 34 jira warra beetee NPT keessatti nuclear kuni akka hin babal'anne warra tiksu keessatti Iraan ammallee wani mahamatamaa jirtu nuclear ammoo UN keessatti dhimma nuclear talaaltu taate amma Iraan wala wajaasu akkam dhimma nuclear UN keessa teessee talaaltu vice presidentumatti aangoo itti aanaa presidentii NPT dha taate biyya 34 aangoo san qaba san keessaa gaa Iraan kunis waan injifannoo isin argatte kan biraa Araba beetee ama 70 raaha keessa ture kana keessa warra Khaliija kana beetee marra bukjettee jechuudha hirriba irraa kaaftee jirti projektiilee gurguddaa Suudiin qabdu jira 2030 Mara City akkana jarra turistii marree godha projektii isaanii kana hunda gaa addunyaa irraa investment itti harkifachuu jiran gara beetee petro dependency irraa gara industry laatiif gara tourismitti industry leedu wanni itti qaban gara technology dha fi gara beetee tourismitti tarkaanfachuu deema projektiin san hundinuu gaarra hoomishaan keeyyattee ni jirti jechuudha Dubai World jaanii projektii gurguddaa 2029 fi maarreef waan Dubai lafa kaayattee sabaa Mansuura gootee jirti biyyatti maktee jirti projektiin Qaxaris akkasuma Arabni irraa yaa Rabbi na baasii keessa jira jechuudha beetee mul'achuu na harkaa sanirraa keessa ba'ee jira naatoonis
نيتون سببا بيتي إيران رتي يفيفو بكمية الديان أرى جرماني في أمريكا ولندبسن أرى فرنسا في أمريكا ولندبسن أمريكا في يوكي ولندبسن أمريكا في إيطاليا نكسي خلون دلو غاسينا أمتا جاتم ترباتا مي خيستي تقوما ورد إيهات اللي لولا مالي نيكولار مالي أدى تصافتي تشوخيش خمبرا injifannoon guddoon Iraan qabde lola kana keessatti harkatti keessa addunyaa tana gubbatti biiti beetee dhihaa guutumattu Israa'eel hoggaa jaanni rifatanii jechuudha. Dubbiin naaziin isaan goote saniin addunyaa tana kiyyoonfatanii turan naaratiiva saniin. Araba kan akkamiin ilaalan amma olmoos akkuma beektee naaziin ilaalanii bara. Arabaa fi Israa'eel hoggaa jaan wannummaan beektee biyya Awurooppaa guutuun Ameerikaan, Kaanadaan, Awustiraaliyaan Japan, South Korea, Philippines, Ireland xixiqqooleen tun hundinuu gir jaanii beeytee hay odoon jiru Israa'el tuquun dandeessanii gaa hegemonii simpitiidhaa addunyaarra qabaachaa turte. Iraan ammoo akkuma amata 47 akka terroristii ilaalanii jira. Taraa duraatiif public opinioniin upside down ta'e jira. Garagalee jechuudha. Warri kaleessa beeytee ija kaleessa Israa'el ilaalanii arra Iraan ilaalanii jechuudha. Faranjiin majority Australia ta Canada ta USA ta Europa ta beete South Korea ta Japan ta New Zealand Philippines addunyaa tan hundarrattu hoggaa Iraan jaannamu miskiina abo jaarsaa sajjiisanii bar kun akkana godhu jiranii bar ni haasoo jaanii dhahuu jiranii bar kaleessa ammoo bikka biraatiif ni xuuxanii kunu gaafiifu beekam siyaasaa keessatti public opinion barbaachisaadha. Wanni amma Ameerikaa naafa godhe keessa public opinion ida. Ara koongresaatu lolaa jira bar Iraaniif. Lolli cubbuudhaa jaanii durgaa hoggaa lolli jiru Ameerikaa paarlamaan Ameerikaadhaa mootummaa cinaa dhaabbata. Arrabar mootummaa diduu jiranii jechuudha. Baajeta didanii biliyoon 200 gaafannaa saniin kan nu jaaniin hoggaa isaa 1.5 trillion gaafatan eessa baaftan jaaniin investigate godhuu fadhanuu audit godhuu barbaadan so ga Iraan waa hedduu akkasii garagalchiti shi'aa fi sunni jaanii beekte waan fitnaan tun amata kuma meeqaaf Yahudaan fitnaa dhadhaartee turte arra ummanni islaamaadhaa sunni fi shi'aa keessaa ba'ee jechuudha kun hojjifannoo laafaan beekadha arra Abu Musa'abiitu beekte irraa haasawaa jechuudha walii galaayu inni shi'aa ta'eeti noo dubbitu bulchiyaa fi sunni bira khote dammaqeessa wayii takka fidde keessaa hoo beekte kaampii muslimaa keessatti garaagarummaa isaanii dhiisanii falmii isii tana beekte bira dhaabbatanii jiru. Bar duraan hoggaa shi'aa jaan namnummaan isaan kanaa ija muslimaati ilaalu hin jiru. Namni Iraan dhufu dubbatu jiru. Aalamni Islaamaa Falastiin beeka malee Iraan hin beekan. Lolli kun ammoo lolli kun beekte almost the new Palestine jechuu dandeenya Iraan. Wasirri dhaamee takka takka naanna. Shi'aa jettanii ammoo garaatti jabaattanii jechuudha Iraanis. رمضان هنودا هنكجونا رمضان هنودا صلاة الليل في اعتكاف يا رب يا رب يا رب يا رب مجتمع يا رب يا رب يا رب يا رب إن الناس الواتو دي غرسي سكرنا باتن فيفو وانا ما جايب سوي تشوي خلون دي لوغا خلون دي انجفنو بيكن انجفنو خانغا global public opinion ila arrero ammata na keessatti shakkita kamale biyyotu wafeete keessattu more than 50% Iran deeggarsanii qabdi. Khabira ga China da irralle ture China maybe boru iftani ka garti sani gabaasa because dheeraadha gabaasa dheeraadha guyyaa shambooda Trump wani dhaquuf deema China dhaquu deema China fi Chinaan wanni jalaafuu diddee jirti seenaa amata for last I don't know lola addunyaa lammaffaa booda prezidaantii sadiitu China dhufe sadeen waan arkataniif waan arkatan qabani Trumpis waan irra China irraa barbaadu qaba China irra Trump Chinaadhaaf waan isiin feete hunda godheefi Iraan akka muufadha because yo Iraan moo'ee hegemoni isaa addunyaa nitiifamtii fi wanni Chinaan didu jirtu illee tana wanni didu ila ammatti gaa fuulduraan beenu ila ammatti Chinaan dabarsitee Iraan kannaan jirtu dubbii wannidha sagantaa keenya katti anurrattiin gabaasaa Chinaadha
bal'inaan gaafa Nixon gaafa Reaganii fi gaafa Obaamaadhaatiif arra gaafa Tiraampiidha Chaayinaan Ameerikaa tan akkamitti keessummachiiftee maal kannitee fi maal irraa fudhatte kan jiru bal'inaan hin gaa'isanii gabaasa. Ati taarraa yoo asirratti xumuran hammeenya qabdu na fakkaata. Guyyaanis sa'aanis xiqqishoo isa bira bareedduu ta'uu dhabuu mala. Gaajarana bika irratti nuti guutaa bika dogoggorree nu sirreessaa yoo isa muufachifnellee nu hoffolcha. Mata dureeleen jirtu gaa alaabaan Oromiyaadha. Alaabaan Oromiyaa faajjii adda bilisummaa Oromoodha. Haga barbaachiftuillee ta'uu baattu lib jechuu jirti mul'achuu jirti. Ammoo tanaa olu bal'inaan akka beetee Finfinnee keessatti alaabaan teejjasan nu mul'attu abdii guddaa qabna. Dawaan irra deemnu mootummaa irra aangoo gubbaa jirtu wanni jennuun idda waraana 100,000 xollaa fi maaliif bika addallee jiftee faannoo geessitura. Baardaarii fi Asmaraa fi Maqalee mudhii kutiyoo barbaadde alaabaan tun Finfinnee keessa alaabaa 100 adda bilisummaa Oromoodhaatu waraana 100,000 qafiif irra caalaa jennee amannaa jechuudha. Because wanni sodaatan tana. Wanni isaan sodaatan tana. Lammaffaa addi bilisummaa Oromoodhaa qoricha budaati. Paarlamaa keessa naqaa. Eega beetee Biraanuu Naggaadhaatiif aangoo kennitan wanni Jaal Daawud Ibsaadhaatiif aangoo dhokkataniif hin jirtu. Waan biraa gurguddoo ta'e sodaatan isaniin jiru bika akka timirti ministeeriidhaatii fi bika akka wucci guddaa ministeeriidhaa kana ABO'n irraa bareedaa jenna jechuudha. ABO'n irraa bareeda. Dimokiraasiin hin jirtu tanallee beetee haga tokko falmachuu dandeessan. Gaafa adda bilisummaa Oromoodhaa kursii 20-30 aangoo wanni paarlamaa keessa galchitanii ministeerota 2-3 kennitaniif akka Oromootti gaafate amma dimokiraasiin hin jiru jechuusani xiqqishoo wayitee xiiloo isii gabbuufti jechuudha. ABO boodhaan namoonni jennuun ejjennoo kee waa'ee faannoo irratti waa'ee TPLF irratti waa'ee Shaabiyaa irratti kiliilii uummata Oromootiif ibsi. Waan beetee niin beekaa miti waan uummanni keenya beeku jala deemu waan ati qofa beektuu miti waan ati malee namni biraa hin beekne san odoo hin taane uummata Oromoodhaatiif beetee dhageeffadhu waan uummanni Oromoo fadhan fadhii uummata Oromoodhaa jala deemi gara beetee mooraa qabsoo Oromoo kunuunsu irratti yoo carraan jiraate karaa nagaatis rakkoo ta'e kadhu. Yoo carraan hin jiraanne ammoo fadhii uummata Oromoo irratti hundaa'e falmii gaggeessi. Ta siyaasaatis, ta dippiloomaasiitis, ta waraanaatis. Qabsoo hirkannoo hin tahin, qabsoo maxxantummaa faannoodhaatii fi wayyaanee fi Shaabiyaa hin tahin ta beetiif dandeesse uummata Oromoodhaa caqasuudhaan fadhii uummata Oromoo jalatti jilbiibbachuudhaan uummata Oromoodhaa gooftaa godhachuudhaan yoo qabsoo keessa gaggeeffattan karaan 4 kiiloo gabaabaadha. Kaardii 3 yaa jirtan amma. Kaardii beeytee dippiloomaasiitis ni qabdani, kaardii lolaatis ni qabdani, kaardii faannoo sana ammoo lafa kaayaa. Tifiita Shaabiyaatiif taane TPLF san lafa kaayaati. Kaarduma lamaan tanaan kottaa. Dippiloomaasii fi siyaasaa fi waraana. Kanaan qabsoo teessan gaggeeffachuu dandeessan jenna. Beetee ulaan isanii bana yoo isanumaan bikka biraa dheeyxaniif agabsiitan malee 4 kiiloo hukko kuruk ABO fi ABO 4 kiiloo irraa eeguun nu hin danda'amne. Tanumaan gaa sagantaa keenya xumuranna bikka irratti itti guutaa bikka dogoggorree nu sirreessaa haga qophii tan fakkaattu wal agarruutti haa jiran nagaa waa keessa turaateen.